Durasina nupe Beka kon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu or otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin normaalii wal kajeeltu wal niyyattu garuu akka tasaa ati bakka bunaattis ta'u kaaffee wayiittis haa ta'u ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuuf danfuu himti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jiru sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjin guyyaa tokko walama argan kophaa marga gidee isii argu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Gaaffii jalqabaa. Dalagarraa dhuftee gabbaate guyyaa lama oolte dalaga deebiti waan akkasiitiin agarre ani. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beekti. Oduu guuruudhaan jechuun gaafatanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuni durriyyeedha jira mida jechuun yeroo tokko se mul'atu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin ganda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beekti. Gaafa haarawaa san jechuudha haga lafa barattu. Qaaman qabatamaa wanni isiin evidensii ijaan na argitee na qabne tokko hin jiru. Odeeffannoo fufunaannattee wallollee beekti. Gaaffii Gaaffii isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya baqaa jira, rifuu jira, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii lama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaa jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo ilmoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala Allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jiraatti nuu furbile. Heloo naanaa jettu gidee ati seenaa rafte. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu manaamni haadha seenaa dhaltee faashu shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuuji. Hayyee hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma baay'ee bultee isheen si haa kunuunsitu. Sinillee filatamaadha. Tole ogeessi kaameraa qabdaa? Isin gaafattanii jirtan. Hayyee guddaa galatoomaa. Amma adda ba'umsa bakka badhaasaatti doktoruma dhugaa maqaa bareedaa sii moggaasteetti umuriin keessan haa dheeratu horaa dagaagaa lafa guutaa ji'amtuu isin hin argini kamaafamtu goomachuu inaaftu abdii anaa fi ichirraa qabu yaa hayyee itti fufnee baay'ee hundi keessan taappii naa godha afaan na goysanii yaadamee biraa deema. Bishaan dhugi. Nagoositan afaan. Keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taaptaap godhaa. Hundi keessan dabaltaaf dooktorii kenna wiistaandi wiil dooktor jedha namni kuma afurii dhibba torba. Har'a icciitatu bahee gaaffii yeroo dheeraa har'a boru nagaa fakkaatu keessummaa dhabuudha jedhu har'a baasa. Yookiin taappii maraa yookiin narraa deema. Yesawu maad wallahi አምስት ሺህ ሰው እኮ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። ታፒ ጎራ አፋና ጎሲተ ዱርዬን ፍንፍን ረውላ ታፒ ጎራ በነ ኦጉማ ኬኘ ደረሰ ኖ ቪዲዮ ወራበቱ ነመኩማ ሸንቱ አሳ አጅራ በር ወላሂ አጃኢባ
Taappii miliyoona lama galcha taappii ora. Complete Tap tap. round kita. Guys, tap. Complete tap. Goche. Wadaachuu Oromoo koo rabbi sinaa kabajama. Rabbi sinaa jaalata. Akkasi kunoo. Ililli 28 abbaa cabsaa welcome የድሮ ዘመድ ililli 28 every Guys. Abaaboo deemee namoonni barbaada. garaagaraa 28 ililli dafa guuta ililli Abaaboo deemee garaagaraa. Thank you. Dhufa. abeet jaa Abaaboo deemee garaagaraa jabaadha. feemasii lama Nice, abaaboo likkii gachuu kophaa isaa argitanii fira qabu wal jala Abaaboo 16 tafe jabaadha. Abaaboo Hunduu 16. feemasiidhaan bira. rabbi sinaa kabaju Jira kana jala baasta. rabbi sinaa kabaju kabajama double no everything double Guys, double. lamaan Share double tap. lamaan Yalla. lamaan guys abiboche lamaan Asli, ለራሴ ጊፍት ሰጥቼ ላሸንፍ እንዴ? Abdii anaaf si waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir ofii kennuun hin danda'amu. isaa Silaafee ofiin fayyada jedheeti bar. deemtanii namoota Fayyaduun ofumarraa kaate dhugaa jette. Ana beektaami waan itti godhu asli. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti, takluu biratti nan qaanisiin jedheeti malee likkiin si galchaan beekta gaa. Diinoo. Har'aa daayirektara kiyya waan taateef keessummaa kiyyatti dubbachuun dhorkaadhaaf. Kanaafan calliseemi. Kanaaf gaayis taappii godha hundi keessan Guys, fuula kana taap dabal taap yeroo lama. Yeroo sadii taap fuula keessa yalla. Jabaadha. Namoonni haaraan dhuftan immoo tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookiin hordoftoota 230 ol qabu badee jira. Laayivii seenuu hin danda'u. Kanaaf tiktaakii kana foloo godhachaa deema. moonii ijoolleen kiyya 90 galchanii bar 80 raafuu nama 10 foloo geessan. waaw 83 ture dhugaa galatoomaa naaf jiradha jedhiin yeroo gabaabaatti garuu 100 galuun qabaani. Doktor Faana deebinee wal argina. Garuu moonii tiktaakii kana sirriitti eeggadhu. Ani tiktaakii biraa qaba. Tiktaakii koo beektaa? Tiktaakii 200 ol qabu. Akkuma tasaa daa'imti koo qullaa dhufee xiyyitii isaa agarsiisee tiktaakiin lammata laayiviin galtu naan jedhe. Yaa. Okay, rakkoon hin jiru ayyee. Ijoolleen keenya ijoollee warra safuuf safeeffannaa beekanidha. Waliin dhimnu. Ganda biraan dhannu ganda. Yaa. Tiktaakiin baay'ee baalageedha pilaatfoormichi kun wama xiqqaadhaan si adaba. Amma tiktaakii sanaan laayiviin waan seenuu danda'u. Kanaaf isin jedhe. Foloo godhaa hunduma keenya tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookii haaraa banamee tiktaakiin sun jiru foloo nu godhaa. Mooneetiin illee taklullee foloo godhaa anallee. Thank you. Taaptaabii godhaa dabaltaa. Thank you very much. Oromoo guddaa galatoomaa dhugaa. Namoonni dhufaa jira. Thank you. Mooneet 90 ganaa jirta. Tun laaluu 200 sii dabale. Waaw galatoomaa hedduu dhugaa naaf galatoomaa. Yeroo gabaabduu keessatti 100 guyyaa 2-3 viidiyoo bareedaa tokko boruu isiniin gallakkisa. Akkamii? Live godhu. Viidiyoo ajaa'ibaa. Asli kee waraabameera bar. Maal? Viidiyoon kee kun hundi bar waraabamaa ture bar. Maaliif? Borimmaa kana enjoy godhaa wallahi maafi siyaasa hojjechiifnee kan isin waraaban. Maal osoo isin waraabuu baatan nama 500 ture hunduu waraabuu fastaa jira bar. Ana akka waraaban hin jiru. Waraabneeni. Okay. Endeet no. Qophii ani jalqabee jira. Borummoo amma nama biroo itti fufaanii akkasumatti itti fufnaaf shirra. Namoonni seenaa Mubaarak asilii har'a dhageessaneetu namoota akkan isinii dhiyeessuu barbaadan inboxii godhaanaa barreessa. Nuti immoo akkasitti kun waliin taphannee ni mo'adhaa yoo mo'adhee seenaa isaanii naasa'u jechuudha waan ta'eef yeroo hunda wal argina galgala. Moonii. Amma rafuu addaa rek. Moonii. Rafuu addaa. Nu kan kee dhaga'uu barbaanna. Good. Good question. Thank you Taklu. Ati maan gaafatamtu? Ati gaafachuu qaba. Ati maan gaafatamtu? Nullee si gaafachuu feena bar.
Amma lakkamitti walii gallabeettaa Abdishoo. Mm. Tiiktookiin kiyya 100,000 haa guutu. Yuutuubii kiyyallee sarvis. Yaa 10,000 tafe. Yuutuubii Kuma kiyyallee sagaltama galtee sabiskiraabii isaa bara guddisuu kuma qabu. dhibba galuuf nama kuma koron qofa tafe. Heeyyoo. Qoy waadaa nuuf haa seentu yoom akka galchinuun taqluu dhaggeeffadhu seeraan hayyeetti fuufi. Anamma waa'ee koo baruu barbaaddan miti kan koo gaaffii isinitti ta'e miti. Yap. Gabaabumatti amma irraa anamma laalime amma namni tiiktookiin isaa ganaa 90,000 irra jirtudha. Mileenni naaf hin malu. Jedhe. Yuutuubiin koo ganaa foloorsii 13,000 moo 14 qaba. Even 300,000, 400,000, 500,000 naaf hin malu. Dirqama qullaa dhaabbachuun qaba. Safuu gatuun qaba. Kana gochuun An akka Abdoo na dhagaa'ila. Anamma akka tiiktookiin kiyya foloorsii isaa guddatuuf yookiin yuutuubiin kiyya sabiskiraabii isaa guddatuuf safuu gatuun qaba. Kan nama safuu koo aadaa koo jaalatudha. Kanaafuu Oromoon walii galtanii na guddisuu qabdu sanbooda waan gaaffii isinitti ta'e mara taa'ee haasa'uudhaaf qophiidha. asirratti immoo waan jedha. Ta'uu qaba jechuudha. Amma nuti guddisuu dura nuti warri dhiiraa singiliif dabilii ta'uu kee baruu barbaada. I'm single jette. Okay, if Singiliidha? okay, taqluu hin gaafattaa? Taqluu hin Jedhee qo'i kan finne jedhee dubbachuudhaaf kana na barbaachisa. Yookiin singilis ta'u Tariifatu garuu dubbii dhaga'uudhaaf akkasitti hin ariifatina. Am singila akkasiin jedhu barbaadanii dursaatii guutaa. Kan booda dhugaa irratti jettee himattee sila har'uma 100 galta tiktaakii. Maal jechuun ammayyuu galaan jira birkuma 100. Otuma asirraa hin bu'in 100 galuuf deema. Already galaa jirta garuu. 100 hin galu. Baay'ee 100 galuufis YouTube irraa dabaluufis tirees qoosaa miti. Amma fakkeenyaaf nama Garuu amma mooni anaa kana bare marraa na hordofaa turte yeroo akkatti na wajjin haasoftu kanaa fi fooloon kee akkasii dabalu kanaa fi maal kanaa fi ijoollee asirra miidiyaa irratti beektu keessa hin deemnu nama namni baay'een hordofu nama chirootaa qabu sitti fakkaata 10,000 daqiiqaa keessatti fooloo godhan. Afiloo ani koo sitti maan ture ati dooktora barme ati seenaa waa malee dooktora siin hin jenne. yaa Abbaa maftiiti bara abbaa bakka maal jechuudha. An dhugaa rabbi amma hordoftoota nama biraatii fi kiyya kana jechuun isuma dhugaa rabbi yoo isinitti hime namni 1,000 yoo dhufe achuma 5,000 galee deema beektaa bira ani baay'ee ijoollee kiyya kun wallaahi umriin haa dheerata. Hin laala gillee namni ergatu hin laala beektaa gaqqabeen laala. Ijoolleen ana hordofan hizdiin qaban dhugaa rabbitti hizdiin qaban. Fooloo namaa gorratu tokkoffaadha rabbi umrii sanaa dheeratu hordoftoonni nama hundaatu yoo akkas ta'an bareeda. Abdillee jalaa gubatee fooloo godhaani taklullee fooloo godhadhaani I don't know taklulleen dabalee dura takka tuqaa takka amma 3 galeera hundi keessanuu dabalaa jirtan fooloo godhaani isin immootu aniin kun nama isin jecha waggaa 27 barate biyya chaanatti biyya bichaan barate nama galata dooktorii keessanii beeku rabbi isin haa godhu ijoollee kiyya dannaantee biyyee dannaantee lama adda Umuriin kee nuuf haa dheeratu amtuun sin argiin gufuun sin dhahiin. Duroom bakka yaadde gahi waan hawwite mara argadhu. Ila arrabni koo gurraacha amiin jedhii fudhadhu. garuu as gaaffii koo fi gaaffii takluu nu jalaa balleessite dhugaa. Ati amma dooktora keenya yaa'u feemasii keenya nuti biyya waggaa 27 biyya chaayinaatti si ergannee si barsiifannee gaaffii keenya dhaga'uu qabdaati. Gaaffii uummata kanaa dhaga'uu qabda. Uummanni kun komii lama jira. Amma fakkeenyaaf komentii dubbisaan turanii viidiyoo illee naa ergamaa ture waa'ee viidiyoo guyyaa lamaan kana sooshaal miidiyaa irratti naanna'aa jirullee feesbuuk irratti illee amma maxxanseen kolfaa ture. Mooneet nama boosifti kan boosiftu immoo dhiira qofaa tokkoffaa shamarran waamti boosiftee hin beektu kun maaliifi lammaffaa nuti waa'eedhuma mooneet baruu qabna. Jaalala akkamitti akka nama boosisu qoricha nama alaatti immoo maaf boosifti kan jedhudha waa'ee keessa baruu barbaadna tiktaakii 100 jetteetta yuutuubii immoo hordoftoota hangam akka barbaadu nutti himi kanaafuu namoonni jiran illee yuutuubii keenya akka sabiskiraayib godhanu
Ani illee subscribe sii godha. Akkuma qabu mention sii godha YouTube keenya irratti. YouTube kee hordoftoota meeqa barbaadame waa'ee kee akka interview si goonuuf. Thank you. Abaaboo 22 jabaadha. Abaaboo dhiidhamee lam. 200. Abaaboo. On YouTube. Ammaaf hin jedhee bara Oromoon meeqa miliyoona 70 miliyoona I tokkoyyuu know. jedhee gaafachuu nan danda'a. Yes. Garuu Maal jechuudha? la TikTok yoo ta'e Har'a barreela xiiqiidhaan Oromoon kaana guyyaa tokkotti miliyoona tokkoon galchu YouTube koo. Nan YouTube amanamoo Oromoon inni taas miliyoona immoo galchu. Oromoon yoo YouTube xiiqidhamee guyyoota sakeelta 30,025 godha. Nama guyyaa yeroo wayii duula subscribe godhaa naa godhanii akkaawuntii kiyya waggaa 2 dura doolaara 6,000 wajjin na jalaa gubatee sa'a 24 keessa subscribe 25,000 naa godhan. 25,000. lammaffaa YouTube namni baay'een hin fayyadamu isaallee hin beeku. TikTok osoo ta'e dhugaan siima guyyaa tokko keessatti 500 argachuu dandeessa. Duula, Nasriin, Asliin, Mubaarik namoonni qindaa'an sochii TikTok kana irratti followerii qabnutu hundoofne 500 si fiduu hin dandeenya. Dhugaa dubbachuuf. YouTube garuu baay'ee ulfaataadha. Kanumaaf atis taklu akka nuti hin gaafanneef jettee hordoftoota 200 jettee subscriberii yaa'u inni immoo jette koo inni ifna nuti inni ifna. Lakki maal jedha beektaa namni ani beektaa waan xiqqaa hin hawwan namaafis ofiifis bakkuma guddaan hawwaa ofii kiyyaafis namni akka ga'uun barbaada beekte waan xiqqoo maal 20-30 ofii koo taa'ee koo akkas godhaa jedhe namni meelii hin qabne hin jiru namni seenee YouTube kiyya ilaalee subscribe godhee ba'uu danda'a viidiyoo koo salphaadhaan. Kunoo TikTokii magaalaan TikTokii 500. Waa week torban takkatti 500. Kana jechuun egaa taklu. Oromoon ila namni nama TikTokii simpliidha. Irmii keessan baafadhaa warri waa'ee moonii dhaggeeffachuu barbaadan. Irmii keessan baafadhaa. Abdiin kutachiisiin uummanni ola Oromoon gaafa ka'e xiiqe Oromoo eenyumtuu hin danda'u kana beeki. Gaafa xiiqiin ka'e hunduu wal ijaaree waanan jedhe kana hinuma raawwata san booda ani taa'ee yoo barbaadan viidiyoon dalagee yuutuubii kiyya irratti yoo barbaadan asiin dhufee taa'ee haasa'u waan na gaafataniif deebii isiniif hin deebise. Waadaa. Eenyuun nuu qabattee dhuftame? Asumaan hordoftoota. Sagantaa ta'an asumaan Dooktar Mubaarak Musammaa qabadhee dhufa. Okay, yoomitti qabattee dhufta? Isa wajjin haasa'uu qabna. Kan dursee keessummaa kiyya beellamuu qaba. Karoora kiyya gasheera. Keessummaa kiyya immoo kunoo Dooktorri Asiliin itti himaa. Isaan booda qabeen fidaaf jira. Yeroo sana guutugaa akka hordoftoonni keenya hunduu dhaga'anii yoo xiqqaate egaa mana sana mana afur keessatti hordoftoota garaagaraatu jiru waan ta'eef viidiyoo beeksisaaf ta'ugaa akkuma miidiyaatti viidiyoo nu hojjettee beeksisa nu gootamu haala kamiin saganticha beekuu danda'a namni? Nan hojjedhaan dursinee Dooktar Mubaarak wajjiniin haasofnaa san booda viidiyoo sa'aatii isaa wajjiniin lafan siniikaa yeroo jaalala kan galaana jaalalli maal akka goote egaa isaanitu haasa'aa jechuudha. Ani follow si godhee follow godhee ani sagantaa sana hordofa. Maqaan yuutuubii keetii maal jedhaa jira hordoftoonni kiyya baay'een itti afaan keetii irraa dhagaadha. Nooruu Tuub. Nooruu. TikTok kee irratti maaliif hin gootu? YouTube kee? Attaachiin godhaan attaachiin godhanii waan sarratu qaba. Maaliif maqaa kee hin godhanne? Nooruun baay'ee maal seete maqaa addaati beektee anaaf. Akkuma irratti dookimeentarii gabaabaatiin ni argu nooruun maal akka ta'e. Sagantaan Moonet Showtiin dhufu ni jira. Akkuma TikTokii kiyyarraa margitan Moonet Show jedha. Sagantaaleen Moonet Show dhiyaatan ni jiraatu garuu maqaan nooruudha. Hiikasaa maalsaa immoo dookimeentarii gabaabaa hojjedhee nama maxxansaan. Nooruu maali jedha? Nooruu tiyuubiidha? Afaan Oromootiin moo Ingiliffaan? Nooruun. Afaan Oromoo. Nooruu. Amaariffaan fakkaata. Yaa.
muuxannoo gahaa qabuudha. Akka nama kaameeraa HDdhaan waraabamee. Ani amma subscribe godheen jira. Hordoftoonni Nooru Tube search godhaati qubee NAOO ROO gochuudhaan tube yoo jettan hordoftoota 14,400 qaba. Amma subscribe godha sana booda sagantaa garaagaraa mooneet faana hin hordofna. Maaliif akka nama boosiftullee nuti immoo sooshaal miidiyaa kan warri jirru qindoofnee hin gaafannaani takluun immoo viidiyoo bareedaa akka nu waraabu akka nu waliin gaafatu shakkii hin qabu. Subscribe taasisaanii YouTube TikTok caalaa YouTube akka subscribe gootanuun waamicha isinii dhiyeessina. Zanasli. Ayyee guddaa naa galatooma. Hedduu isin kabajaa kanneen agammaatti sa'aatii keessan nuu laattanii yeroo keessan aarsaa gootanii irriba keessan dhiistanii waan nu jaalattaniif waan nu kabajaniif nu faana tuftanii akkasumas anas follow gochaa support gochaa giiftii nuuf kennaa nu jajjabeessaa turtan biyya alaaf biyya keessa warri jirtan hojii keessan keessa warri biyya alaaf hojii keessan addaan kuttanii. Durasina nufe bekakko kabro yonda tabe kufe si kofala garu